nama san maqas dha'uu baadhus garuu nama hedduu namiidha jira dubra namni wajjin guddachuuf nama yaalii godhee jira so in beeksun seenas ni jedhamtu mudannoo an beeku garuu jechuun mudannoo jechuun gaa jiru hanqi keessatti waan yaa wanni badduun an jireen keessa akkana sana jechuun rabbii gaditti seetana taate ka of akka argamtu kaasii godheef galata galchaa jala salqabu galchaa fi qaxalee diyyaa amal ulfaataa qabachuu ture akkan faature nama buksuu faature so amal san hundaa danda'anii urgaan ubite sun laazima ana qofaa fayyadamsanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkun ni hordoftoota isaa kaawwataatu eegan irraan tanas viidiyoo biraatti wal deebinee jira. Viidiyoon sun akkuma kana dura qophii makaan dura isaanii aramosu obsee takki obsee ibsu takki obsee okay amma gamasitti sin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftoota kaawwataatu nagaa fayyaa qabdanii kunarra naaffarti jirti waan naaffartiif galatoome atis waan nakabajjee sa'a taa'imni teenaa kennitee si argamtee hedduu galatoome sin jecha galatoome naqamnani okay ammas akkuma kanan dura beekame akkuma ifraa fi absee maalii gaggaafadhe san ammas siif gaafii tokko gaafadhaa jechuun gaafii ani irraa baruu fedhuu fi isinis irraa bartan jedhee abdii qabu jechuun gaafii isaan gaafadha amma gama gaafiitti dabarraa jechuudha gaafii guddaa ta'e baga gaafii deebisuu dandeettu gaafii dasta setu sildaalee jechuun wama yaani wama sirraa baruu fedhu akkuma dhugaatii beekiyaa wallaahi gama laayifii dhakatti goonetti deebinee yoo ta'e okay akkasii kanaafuu hanga xumura gaafii qophii kiyyaa sana intiraasiin jenna amma gama gaafiitti deebinaa jechuudha okay gaafiin kiyya tokkoffaa obsee maal jetti gaafin kii tokkoffaa dubartiin takka yoo maal goote jaallatuu fi gammachiisuu dandeetti. Kan ati maal yoo goote ibsaa gammachiista jechuudha. Moor gammachuu jaalala ida'uu dandeettu siif galee yeroo hedduu akkuma gammachiisu ta'ee dikkitti siif galaga. Takkaffaa yoo wal jaallatan ta'ee waan jaallatanii jaartiin immoo jaartii. Inoo ka wal jaallatee wal fuudhu jira ka faamiliin dirqama wal fuusisuu jira sigalemi akka hedduu jira bulteen ture namni faayidaaf jedhee walitti dhiyaatu jira yoo jaalalaaf jettee walitti dhuftee walii yaaddaa waan isa gammachiisu ni beektaa waan isa gaddisiisu ni beektaa sun jechuun kiyene yoo maal godhee ibsaa gammachiisaa yoo maal godhee isa gaddisiisaa ni beekame waan sirraa eegamu san godhuudha wanni sun maanii dubartoonni wanni godhu qaban yoo jettee takkaffaa ajajamuu fi waan isin jedhan dhaga'u ammas kabrooni mana keessa jaarsoo fi gammachiisa fedhii isaa guutuu fi waan inni barbaadu giseen qopheessitee fi waan hundaa qic wata jennaa yeroo hunda bareeddee jennaan ammas jaarsoo keessa yeroo hunda zanaa jettee eeguun jechuudha eeguun eeggadhaa warri bultii qabdan barnuutii jechuun nutis baruu jirra asumaan sanumaa fi beekiyaa bar yoo barte rasii wayyaa osoo inni wanta hin jedhin dura bareeyoo gaafi kaan hin dhibu jechuudha okay galatoomii gaafiin kii kalamoota ammoo maal jedhe si fakkaate osoo ijoollee obseen osoo ijoollee meeqa qabaattee yaani ijoollee meeqa argachuu feeta gara fuulduraa yoo rabbiin addunyaa tan bal'isee naaf kenna riskii waa hunda waliin riskii waa hunda waliin naa henne 12 dhaluu yaadan qaba 10 jettee moo 2 jettee moo 12 jettee lakku ijoollee 12 darzaan taate no sun jechuun kiyyeni yeroo duraanii ijoollee ta'ee meeqa dhaluuf like ijoollee sun jedhu amataa dhalu wayii keessaa yoo jiru san yeroo maantii faan deessee gad dhuftee namni gaafachuu gad dhufu meeqa feetanaan jedhan darzan takkaan fedhaan jedhan darzan takka firii meeqaa nana firii 12 jedhaan na waan kan ganama kanummaatti illee na gaafattee turte amma meeqa dhalu feetanaa 12 naan jijjiirra yaada jechuudha 50-50 jira garuu hin jijjiir jedheeti yaada yoo rabbi naaf kenne yoo rabbi riskii bal'isee na kenne 12 riskiis ijoollee si naa kenne hanguma naa kenne hunda 30 taanaan nama fedha 30 no 12 gardii cabsufti hin garuu ummaan ijoollee meeqa qabdi sila 5 kan ummaan ta'e 5 qabdate 12 namni gari gariin akka haadha xiyyaatanii isaan kan argachuu fedha jedha saniif
Sanaafi miti hin beeku ni jiraame sanyii tana heddummeessu tana ni jiraame. Zarii tante jechuun gaa akkas. San keessa maybe takeeri jira tajalla rabbiin irra jallisine ka jallatuufaa jiraame akkas like. Kanaafuu kudha lama dhalee akkas tokkodha jechuudha. Okay rabbi si haa kennu rabbi yaadamu rana keessa guutu jecha. Okay gaafiin tiisa dadhabaa jaarsi keessa kii ibsaa yoo maal godhe si aarsa. Fakkeenyaaf. Aarsa likichi aarsa maal faaya godhame. Angam jechuun aarii guddoo sana moo. Jechuun yeroo hedduu ibsaadha. Tokko qabu. Okay. Jechuun yeroo isin jedhu waan xiqqoo aarii mana keessaallee ta'uu danda'a namni mana keessatti waliin muufachuu danda'ami. Dhaqii amallee isarraa hin jaalanne kan inni si aarsuun yoo akka waan kana akka ati hin jaalanne osoo beeku godhee faa akka si aarsuuf jirami. Wanni akkasii sun jechuun waan akkas na aarsa argee hin beeku garuu maal yoo naan jette amala isaa keessaa ni ariifata ibsaan. Jarjar isaa. Ni jarjar taayimii aaree sanatti waan jedhuuf waan godhus waan takka hin beeku. Garuu aaree jarjara malee yookaan hin jarjaru jechuudha. Yookaan normaal. Na aarii sasilaa diqqeeffate malee waan dhibee kan ittiin aarsin. Dhugaa keeti namni tokko yeroo aaru hedduu takka dubbatan siif galee yoo callisee hooree sanbooda yeroo targaaga'etti. Yaa ani jenne faa ni jiraame jechuun yeroo sana aaree waan haasawaan hin beekneef. Yaa san silaa diqqeessite abba warraa kabajaasi gaafannaa sumarran. Akkasii jechuudha. Okay gaafiin kiyyaa kan afuraffaa maal jedhe si fakkaate mudannoo achii barumsarraa argadha jedhee yaaddu mudannoon nama mudachuu danda'a. Waan keerii si mudachuu danda'a sharrii qormaata waa hedduu si mudachuu danda'a iddoo inni keessatti taati waa irraa baradhee jira rakkinaa isa ta'e waa irraa baradhee yoo gammachuun dabarsite waan kana waa irraa baradhee jira jettee natti yaaddu mudannoo wahii. Yaa garuu mudannoos ni jedhama hin beeku garuu yoo jedhame nama san maqaas dha'uu baadhus garuu nama hedduu namiidhe jira dubra. Namni wajjin guddachuun waan salphaa miti si galeeme sababa yeroo keessaa qabattuu fi wajjin guddachuun adda adda. Wajjin guddannee wajjin nyaannee soo biyya kana yeroo gadhufnutti ala jijjiirtii nama birootti na gurguruuf nama yaalii godhee jira. So hin beeku sun seenaas ni jedhamtu mudannoo ani hin beeku garuu. Jechuun mudannoo jechuun gaa jiruu hangi keessatti waan si dhufe. Wanni badduun an jireenya keessa na mudatti sana bakka. Akkam na gurgurachuu yeroo jettu nama biraatti saayiba biraa godhatteeti moo? No osoo akkas hin taane mucatti sanaan fiinaa jennaan ni jiraami. Namaaf si kennu. Yaa waan akkasiisan maallaqa fudhattee gochuu yaalii akkasiisan waan gooteef no ni jiraami in ulfaata garuu saayiba jechuun. Mudannoon badduun na mudatte jiruuti keessa san bakka nama san dhiisee fi yeroo amma biraa deemeef waan sanaa maal jennaan nama ni dogongoraa biraa deemeef garuu wanni sun yoomillee na keessaan baddu taayimii sun yaa. Jechuun namni nama tokko osoo beekuu baattee siif galee nama ollaa keetii kan osoo akkan si godhee hanga tokko garuu wajjin guddattee wajjin nyaattee wajjin asii faamiliin wal jabeessa jedhanii adara waliif kennanii gadhiisanii asitti waa biroo gochuun yaa ni ulfaata saayiboo ofirratti. Barumsaa kanaafuu waa irraa baradhee jira jechuu keeti. Yaa hedduu irraa baradhe maal jechuun keessaa kiyyaa akkaan ani guutumaan guutuu banee namatti hin dhiyaanne na godhe wanni sun si galame amma nam tokko yoo dhiyaadhu meebi booda wanni sun akka inni ta'a ni jiraame waan sana yaadadhee saayibaa qabadhu jedhu waan duraan isa yaadadhee of qaba xiqqoota hanga takka yaa. Liquid amanuu turte akka humnatti lalu turte. Amanuu turte obboleetti kicaala isiin amana jechuu ni dandeessa. Sanaaf warra baradhee darbee jira bakka sanatti iddoo irraa baradhee na jabeesses wanni sunini akkas isiin na miidhuuf yaadde yookaan wanni isirraa adda ba'uun sunini akkaan ani strong ta'ee jabaadhee dhaabadhu na godhee barumsaasis na jabeesses akka lachuun nu. Akka morkattee jiraachuu dandeettu injifachuu dandeettu yeroo san keessatti. Okay galatoomii. Okay gaaffiin kiyya kashanaffaa. Amata keessaa takki waggaa keessaa jiini baatii shan qofa qabu kami? Jiini baatii shan qabu. Amata keessaa? Injiru yookaan? Injiru yaadame. Amata keessaa baatii shan ka qabu? Guyyaa shan.
Nangan marte. Amata waggaa tokko guutuu keessaa jiini guyyaa 5 qofa qabu. Maskara? Yaa meeqa faadha? Jechuun waggaa haroo irratti yeroo mee yoo seentu turte ina maaresse malee duba gaddeessi amar ay argadhe ina maaresse akkasuma fakkaata gara afaan amaara sanatti argite Waaqmeedha jechuun Waaqmee amma addis amati yoo seenu maskaramii yoo seenuuf deemu maskaramii jiini bishaan sun dhumatee jiini kulluma fa'a guyyaa 5 booda Waaqmeen 5 eega dhumte booda akkasuma seenu na fakkaata guyyaa 5 jechuudha. Amata keessatti jiini 12 guutuudha 30 dhumata. Guyyaa 5 sana argattee jirta jechuudha. Argattee hin beekatu kottita. Badhaasni hin jiru. Badhaasni jiraachuu qaba ture hordoftoota. Itti hima. Goobas garuu eenyummaan argachuu hin danda'u ture siif galee. Okay gaafiin kiyya kan itti aanu osoo fi maali kana sirba akka amantaa keenyaatti jechuudha akka amantaa musliimaatti osoo sirba weellisuun halaal ta'e takki shari'aa biratti dhorkamuu baate sirba eenyu weellisu takki akka eenyutu weellisuu feeta takki immoo yoo kooppii yani kabarii dalaydale sirba eenyu dalaguu feeta. Silaa haram ta'uu baate weellisaatiin akkasaa ta'e yookaan weellistuu an akkasii ta'eetu. No weellistuu akkasii ta'e kan jedhu hin qabu. Akka dhiiraa keessaa qabdaa jechuudha. Akka dhiirallee keessaa jechuun akkas osoo ta'e osoo hin taane like sila haram ta'uu baate kiyyaan waan kiyyaan gabbayee sila saba kiyya biraan ni gahaa jedhee yaada ture. Waan fudhatamu qabu tokko silaa ni fidaa ture. Fakkeenyaaf akka eenyu biraan gaheetti jechuun weellistoota eenyu amma yaa weellistoota hedduu dinqisiifadhu jiraate barii yoo dalagate immoo Ali Birraa kabarii qofallee osoo hin taane sirba nama tokko amma fakkeenyaaf weellistoonni tun numa jirti miigaa weellisaan kun jabaadha sabaaf dhaabachuu yookaan immoo akkanatti likki weellisuu jiru sirbi isaa kun sii ta'e allee osoo wanni kun halaal ta'e haa jennu allee akka isaa kanatti hin dalaguuf fedha nama jettee hin qabdu. Andu'aalam Silaaka jechuun kilipii babbareedaa dalaguu jira. Andu'aalam Gosaa. Yaa. Bakka inni jira miiweellee babbareedduu waan baasu jiruuf akka isa sanatti silaa dalagame hundi jedha. Inni garuu waan bareedaa gubbaa jira. Yaa. Jabaadhu. Silaa haram ta'uu baatti laal. Sejinaan dhaabbadha. Miidiyaa kanarratti. Ati ni dandastamoo maal hojjetame? Ni weellista? Ay bakka moodela taati. Moodela dhaabbina Eetullee biti gaafdullee miti ta'u dhaabbina moodela sanis hin qabu. Maraafuu akkasii jechuudha. Bareedumaan ni taa'ee. Bareedumaan. Ay hin jedhin uumarra hundi ni bareeda. Inni akkasii jechuudha. Amma gaafii tiita xumuraa takki mootu tammishoo rageenyaa jirra jechuudha. Gaafiin tiyyeessuunis nama jechuun hangaati dhaltee guddatte kana keessatti jiru handa keessatti bakka guddaa sii qabu akka miina guddaa taphate obseen tana jettee akka tufitti amantee takki immoo akkana sana jechuun rabbii gaditti obsee tana taate kan obsee akka argamtu kaasee godheef galata galchaa jaalala isaa qabdu galchaa fi rabbiillee umrii akkasii dheeressu kadhachaa. Akkuma beekamutti haadha fabbaadha. Hin jiranii. Rabbiin umrii isaanii bakka jiranitti umrii isaanii dheertuu rabbi afaa kennuu fi akkasuma obboleettii tiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu qaxalee tiyyaa yaa as ga'u kiyyaa fi akka diqqaatti miti as kaga'e hedduu nama amala jechuun amala ulfaattuu qabaachuu ture akkan ulfaa ture nama buusuufaa ture osoo amala san hundaa danda'anii waan san hundaa danda'anii warri kiyyaa na wajjin turanii na guddisanii bakka har'a dhaqqabu kana nagaanii turanii jechuudha. Hedduu galatooma saniin jechuu fedha naaf ulfaadha san jaaladha yeroo kamiyyuu. Kana boodas hanga amma jirus abbaa warra jallee waan dabalamee jirus atis galatoomii ulfaadhu sin jedha san jaaladha umrii dheertuu sanii ta'uu. Alaabaan keenya jira. Ganama haa yoo asuuf ture. Rabbiin umrii si haa dheeressu jechuudha. Rabbiin aadaa warra jaaluutu rabbiin nama jazaa isaanii jedhamame deebisuuf rabbi si haa. Danda'amullee Danda'amu yaani isaan
garuu ati waan kana godhee warqeen gammachiisti wanti yaaddu ni jira so kanaafuu rabbiin yaada muraada keessan hunda siif haa guutuu jechuudha. Egaan maalii kana gaafiin keenya kanarraa kana fakkaataa gaafii xumuruu keenya duratti ammas wayiin kennaa obsitanaa jechuun xiqqaattus itti gammadu abdiin qabaa. Kennaa jira Andree bisaniin hin jenne waattu jira garuu effatiya raanki qofa hin jedhin. Maa jirreefu always edemee kan. Yaa maal taskee jira naan always naan jedhu. Garuu maal akka ta'e ni lallafa. Haatan kun kan interaataa nama hedduutti bitatu malee. Maali? Shaampuudha. Saamuna harka dhiqatanii yaa. Si bakka kaatee harka dhiqataa. Akkamiin yaaddaa kennee dhumatu maaliif beektu? Wallaahi. Ibsaa walaabsi bituu baay'ee galatamu. Kasii jechuudha. Laal wayin si maanaafu wayitaanii harka dhiqattu jechuudha. Nyaata nyaattee harka dhiqatta nyaata dura harka dhiqattu. Fatii umriitii adeera. Urgaan umriitii eeguun. Sun laazima ana qofaaf fayyadamsanii. Akkasii hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti hulaa tuttumamuu jira. Turtii gaarii. Nu wajjin tura waan nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa jajjabeessanii. Bye. Nama akkana hanjabeessuu qabna fadhaa. Bye bye. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti. Stay sun kita nak buat dia bersama nasi.